Ani atana mahiletu. Anda salacho. Targayu. Baka taragaru Beeku qaban kuma dhibba jaha nagaafatanis hin kafalle maaliif hordoftoota kiyyaallee nu hubachiisa isillee hubattee fi nu bannee nu hubachiisa maaliif fedhiin isin guyyuu naan jedhaa jirtu waan biraati waan maanguddoon jettu waan biraati. Hi guys, akkam jirtu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwatootaa fi hordoftoota Hareedumaan arras deebinee jirra. Baga jiraatan baga nagaadhaan isin jecha arralee viidiyoo ma Sayyidii waliin deebinee jirra isin jecha viidiyoon akkuma jalqaba irratti argitan kana asirratti illee Sayyidii fi akkasumas saayibboon isaa waan maanguddoon irraa murteessite mee walumaan viidiyoo irratti haarakeeffanna. Waan hin qabneef waan maanguddoon murteessu qofa osoo hin godhin dura hordoftoonni kiyyas beekuu qaban kuma dhibba jaha nagaafatanis hin kafalle maaliif hordoftoota kiyyaallee nu hubachiisa isillee hubattee fi nu bannee nu hubachiisa maaliif fedhiin isin guyyuu naan jedhaa jirtu waan biraati waan maanguddoon jettu waan biraati. Hayyuun sobiin fuulli kee baay'ee fee jira baayisu. Gammadee waan mana geessu qabdi malee. Ani maanguddoon waan fiteef murtiirra geenye waan jettaniif waan murtiirra geechan immoo waan nafuutuuf sanifan gammadde. Sanif gammadde. Ma yaaduu jirta amma taayittee kuma dhibba jaha kana maal bitadhaa maal godhaa yeroo aga jetti. Akkasuma sondee yaa akkuma garta kanatti kuma dhibba jaha yaani walakka miliyoona yaani sanin jaala jechuudha. Irratti murteessanii maanguddoonni haga dhiyootanaa kanaa wal qabu turte kuma dhibba jaha akkasitti irra murteessanii. Har'a immoo deebisaa keessan eegganna waan jedhanii jiraniif deebisaa keenya kana hawaasatti beeksineet akkasitti hayyuu wajjin waan jiru hundaa dubbanne akkasitti isin deebisnaa jaanii jechuun seefaani. Yeroo kana garuu hayyuun quban qabdu jechaadha. Waan gartee maatiin isaanii jaanii maatiin isaanii karaa seeraatiin ati uummanni duruu laaftu inshaAllah. Gommatti haasan jechuudha walumaa galatti. Ammoo obboleeyyan hayyuudha Sayyidiin kuma dhibba jahan ni kafalta. Sanin ammoo hin fuutu hayyuun fuutu. Barnoota ishee haa tumurtu minaan waan akkasii haasan jechuudha. Garuu hayyuun kana quban qabdu jechuudha. Areeffan amma Sayyidii himee jennaani akkamitti kun ta'uu danda'a jettee jechuudha. Viidiyoo yaanii facaaftee kaameraa dura baatee deemtee jechuudha. Isaanis jala horanii qabuu hin dandeenye. Mee bakka san waliin halaallu sin jaa. አንተ ዝም በል እንዴት ነው እንደሚያስቡት ወንድሞችሽ ነው እንደዚህ ያሉት? እኔ በ600 ሺህ መገመት ልጅ ነኝ እንዴ? ግምት ሳይሆን እኔ ካብሩ ምን አለኝ? እኔ ብር ወርቅ ምን ያርግልኝ? እስቲ አከምታከለ ታሰብ አናመት ሳዩ ማቲኬት ኩኒ ሙርቲ ኪዮሶንቴ አርሺ ከናን አነት ልማሙ ሙርቲ ኪዮሶንቴ ሙርቲ ማቲኬት ኩንጅሩ ኮት ይበር ኩንጅሩ ኮት ሙርቲ ማቲኬት ማፍ ቀርጂ ሚሊየን ጃንተው አኒ ማርን ራጎል ማን ወለ አንሲ አኒ አከናፉቱ ቆፈም ፈጋሰጣቸው 5 ሳንቲም ሽምግልና እኮ ነው ጉዳይ ያዘው በቃ ቀሽቶ እኮ ከትንገኝ ዋን ኮዱ ነቱ ቤካ እንዳሰጣቸው ታርግ ያዩ በቃ taragaru algi wajjin argee kana hayyuun akkasitti viidiyoo facaaftee deemtee jirti. Kanarratti kun garuu balaa biraa waan uumna fakkaata akka yaada kiyyatti garuudha akka yaada kiyyatti jechuudha. Haa ta'u immoo garuu Sayyidiif wanti isin jetteen garuu qarshii takka deekanini. Ana maallaqaa fi anaan akkamitti wal nama daalchanii kana gochuu danda'anii minaamin jettee jechuudha. Hatta hayyuu viidicha keessatti illee yeroo ilaalu wanta muubeen dubbate irratti baay'ee aarii qabdi. Yaani hin taaneef jechuudha jechuun muubeen dubbate sidhaa fi hin taane maaliif muubeen wanni jeene maallaqa kana yoo argatu taate kuma dhibba jaha jechuun maallaqa guddaadha. Baajaaji ittiin bitattee wantoota adda addaa ittiin bitattee maal waan akkasitti haasa. Isin garuu kanarratti aarii yookiin mufii guddaa qabdi jechaadha. Mufiin kun immoo jechoonni kun isiidhaaf hin taane jechuudha. Maaliif isin kaayyoon isiidhaa heerumuu qofa waan ta'eef Sayyid heerumuu waan ta'eef kanaaf kan isin itti aadde jechuudha. Ani maallaqa irraa dhimma hin qabu. Ani kan barbaadu Sayyidii. Sayyid ammoo akka na fuudhu barbaada. Shilingii takka yookaan qarshii saantima takka hin kenninii fi maatii keenyaaf jetteeni amma isin dubbattee jirti jechuudha Sayyidii. Kanarratti amma aartii gadditee viidiyoo irraa baatee deemtee jirti jechuudha. Warri maatiin hayyuudhaa sun Sayyid milyoon Sayyid jaalalli milyoodha Sayyidiif waan biraati. Aariitiin garuu yookiin mufiitii maatiin milyoodha yookaan hayyuudha Sayyid irraa aaroo waan qabaniif Sayyid kana itti kennuu hin barbaanne jechuudha intala isaanii kana. Garuu isaan intala isaanii lubbuu oolchuuf yookaan gartee akka isin waan biraa keessa hin seennee fi wanta isin jette guutuun ammoo dirqamaa jechuudha. Isaan ammoo wanta islaamaa guddoo wajji walii galan isitti hin himanii hayyuutti hin himanii humna nagaatti haasan jechuudha.
asirratti garuu Sa'idiif wanni adaamu wanta isiin siin jette qarshiin kafalee minaamin wanta kan godhin isiin siin jette kana dhaga'uu osoo hin ta'in waan maatiin si barbaachisu amma akka aadaa Arsiitti jechuudha. Intala fuudhan gabbarri gaa qarshii meeqa ni beekta. Wal ibbaa ol faadha jechuudha. Ati amma waan barbaachisu kafaltee isii sanii fuudhudha jechuudha. Yookaan gabbarri isaan si gaafatan. Amma kun gabbaruma malee bari wanni gumaa kafalee wanni jaamu jiru. Egaa wayii duute miliyoona si jirti bara. Kanaaf akka obboleessaa tokkotti siidhaan godhan waan maatiin barbaachisu godhee fi fuudhi jiiddu muuxan ofirraa qabbaneessiti qalbiinis akkas taatee firraa nagaan jiraatu ta'ee seejaa obboleessa fayyaa. Gama biraatiin viidiyoo asirratti argitan tana. Ganaan yattaan nama? Warra biyyaati Itoophiyaadha. Rakkadeeti jimaa hattee deemuu jirti. Jimaadha wanti isin hattee deemuu jirtu. Ni hatte jedhee viidiyoo irra waraabaa maaliif akkas gootee maaliif minaamin waan akkasiiti. Amma wanti kun sila isii sattaruu haa qabu. Daranuu isii salphisee viidiyoo waraabee qilleensa irratti waan maxxanseef wanni kun gaarii miti. Koomentii san jala yookaan deemee ilaalu garuu jechoota fofokkotaa abbaa viidichaa jaamu jechuudha. Maali jennaan ilmoon sanii rakkattee waan nuuni ittiin galu dhabeetin rakkadhee akkasitti jimaa kanaatee gurguradhee ittiin galaa jetteeti isin kan himte jechuudha. Garuu inni maaliif akkas goote maaliif? Sila ammoo osoo nama ta'e osoo dhiira ta'e viidiyoo san irratti akka ilaalutti jechuudha na dhagahame jechuudha. Tattaree qarshii qabu noolee si barbaachisu kenneefi gaggeessudha. Rabbi isa durii jaalata waan ta'eef sotta'uudha. Malee viidiyoo martee laayivii koomentii akkasuma folloowara guddifachuuf sooshaal miidiyaarra maxxansuun siza wanuma akkam keessa jirraan jaabaran. Viidiyoon kun baay'ee nagarsiisee haaraa kulliyaan kanaafuu waan akkanarraa of eeguun isin jecha akka viidiyoo maatiin biraatti walitti deebi'u turtii gaarii isin jaa. Reeddi maantu subscribe, like, share gochuun walii gaa isin jaa. Ciao.